Yaa obboloota koo, namni tokko cubbuutti yoo kufu osoo hin beekin yoo kufu, isin garuu isa kaasuudhaaf dhama'aa. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Amiin. Kabajamtoota maatii Waaqayyoo, Waaqayyo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan isin jaallatu, maqaa isaatiin kiristaana kan taatan, maqaa isaatiin amantoota kan taatan, nagaa Waaqayyo isin gaafadhaa. Akkamiyyoo nageessanii Waaqayyo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka hin dhoobonne dhiiga isaa nuuf laatee, akka hin beelofne foon isaa nuuf laatee, akka hin daarree uffata isaa qulqulluu kan nutti uffisee, maqaan isaa kan kabajamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Akkasumas haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaramii ulfinni bara baraan isheedhaaf haa ta'u. Akkasuma qulqulloota Waaqayyoo, toloota isaa, ergamtoota isaa hunduma isaanii akka kennaa fi aboo isaaniitti kan kabajamanii fi kan ulfaatan nuuf haa ta'u. Egaa kanatti aansuudhaan yaa obboloota koo, namni tokko osoo hin yaadin cubbuutti yoo kan kufu ta'e, isin garuu isa kaasuudhaaf dhama'aa. Galaatiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 1 gubbaarratti jecha kan arganna yaa maatii Waaqayyo. Namni tokko osoo yaadiin cubbuutti yoo kan kufu ta'e, isin garuu maal godhaa? Isa kaasuudhaaf dhama'aa. Galaatiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 1 gubbaarratti jecha kan arganna. Nuti kan yaadnu ilaaluu qabnu, namni kun cubbuutti kufe quba isootti qabu hin taane, namni kun maaliif cubbuutti kufe, namni kun karaa badiisarra maaliif deddeebi'e jennee nama kana ilaaluu qabna. Nama kana gara sagalee Waaqayyootti fiduu qabna. Nama kana gara daandii Waaqayyootti fiduu qabna. Nama kana sooma Waaqayyoo akka inni soomuuf jajjabeessuun nurra jiraata. Yaa maatii Waaqayyoo, kana nu barbaachisaa waan ta'eef. Namni kun itti yaadne osoo ittiin beekini kan cubbuutti kufe, osoo ittiin beekini Waaqa tolfamaadhaaf kan sagade, osoo ittiin beekini Waaqa harkeedhaaf kan bitame. Yaa maatii Waaqayyoo, Waaqa harkeedhaaf bitamuu hin qabnu. Waaqa tolfamaadhaaf sagaduu hin qabnu. Kan nuti sagaduu fi qabnu Waaqayyo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa qaraanii irratti fannifame qofaadha. Inni cubbuutti qabe jennee nu gaafa samannu, nutis immoo hamii keenya saniif cubbuutti kufneerra. Sababa kan nuuf ta'e namni sun cubbuutti kufuu isaarraa kan ka'e, nuti immoo nama san deebisnee nu lachan keenya fuula Waaqayyootti gaariidhaan dhiyaanna yaa maatii Waaqayyoo. Sa'aatiin nu keessa jiru kana sa'aatii soomiiti. Soomii kana keessatti immoo eenyu rakkatee karaa irratti ta'aa jira, eenyutu immoo daandii Waaqayyoo keessaa badee jira kan jennu barbaade nurra jiraata. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu barbaade kan nu argate. Barbaacha guddaadhaan kan nu argate. Fakkeenya tokko isinii kaasetti, namni tokko yoo qabeenyi isaa jalaa kan badu ta'e, yoo horii isaa jalaa kan badu ta'e, hamma dadhabutti barbaada. Hamma maal godhutti? Hamma dadhabutti barbaada. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu akkas miti. Hamma maal gochuutti nu barbaada? Hamma nu argatutti nu barbaada. Hamma nu argatutti samii irraa gadi bu'e hamma nu argatutti nu barbaade ture Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Ilaalaa. Jidduu nama kana lamaan jiru, Waaqayyoo fi namoota gidduu waan jiru, namni hamma dadhabutti barbaada. Waaqayyo garuu hamma nu argatutti nu barbaada. Kanaaf adda addummaan keenya, abbaa gaarii qabaachuun keenya, kanaaf hojiin nu hojjetu irra deddeebiin kanaaf nu fayyade bara. Hojii jireenyaatti kan nu fayyade, hojii gaarummaa inni biyya lafaa keessatti nu hojjete nu fayyade, malee hojiin jallinaa nu fayyadne. Kanaafiyyuu namni tokko cubbuutti gaafa kufe, ati garuu isa kaasuudhaaf dhama'ii, isa laalta taanaan atiif inni illee qixxuma firdii fuulduratti argatta. Namoonni tokko ani cubbuu hin qabu, ani qulqulluudha jedhee kan of laalu jira. Namni garuu hiriyaansaa garuu kan bade osoo jiru, kan abiddatti kufe osoo jiru, inni garuu isa dhiisee ani qulqulluudha ofiin jedha. Gaafsan irraa dogongoreera. Gaafsan irraa cubbuu hojjeteera. Namni Waaqayyoo, dhiigni Waaqayyoo qulqulluu kan fudhatu osoo badee jiru, ani qulqulluudha ofiin jechuu hin danda'u. Maaliif lubbuun tokko gaafa baddu isin isa kaasuudhaaf dhamaa jedhee nu barsiiseera abbaan keenya Galaatiyaa gubbaarratti. Kanaafuu nama badee jiru kana deebisuun barbaaduun kan keenya jechuudha yaa maatii Waaqayyoo. Sa'aatii keessa jiru kana wajjin hojii gaarummaa hojjechuun, hojii fuula Waaqayyootti hojjechuun nu barbaachisa. Nuti amma tsooma keessa kan inni jirru, tsooma Gooftaa keenya keessa. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan inni nuuf tsoome. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf jecha kan reebame. Sa'aatii kana keessa jirra. Sa'aatii kana immoo nuti immoo nama cubbuudhaan bade deebisuun nurra jiraata. Namni sa'aatii kana keessa cubbuudhaan bade nama osoo hin taane maalidha? Seexana. Kanaafiyyuu akka seexana hin taaneef, akka daandii seexanaa irra hin deemneef nama deebisuun nurra jiraata. Kanaaf nuti amma torbee sadaffaa keessa geenyerra.
Torbee sadaffaa jechuun immoo akka mana qulqullummaatti mukuraaf jedhamee moggaafama. Mukuraaf jechuun lafa ol ka'oo yookaan tabba ol ka'oo gaara gubbaarratti argamu. Lafa ol ka'oo jechuun immoo mana qulqullummaadha. Mana qulqullummaa kana keessatti daldala gaggeessanii. Maal gaggeessanii? Daldala waaqa gaggeessanii. Daldala addunyaa gaggeessanii. Osoo sagalee waaqayyoo akka itti dubbatamu ta'u daldala gaggeessanii. Hanna gaggeessanii, suba gaggeessanii, sagaagala gaggeessanii. Maal balleessuudhaaf? Mana waaqayyoo kana barbadeessuudhaaf. Garuu waaqayyo immoo sooma kana keessaa gara mukuraaf jedhamu kanatti ol ba'e. Maal gochuudhaaf? Daldala kana achi keessaa balleessuudhaaf. Daldala kana achi keessaa baasuudhaaf. Manni kun mana qulqullummaati waan ta'eef mana qulqullummaa kana waan xureessaa jiraniif mana qulqullummaa kana keessaa baasuudhaaf har'as jiran namoonni mana qulqullummaa kana barbadeessuudhaaf deeman. Mana qulqullummaa kana namoonni gubuudhaaf deeman jirani garuu hin danda'ani. Maaltu irra jira? Eebba waaqayyoo jira. Hafuura waaqayyoo mana qulqullummaa keessa jira. Eebba karaa dubaruu Maariyaamiin nuuf kenname mana qulqullummaa keessara. Tsillaatii Museedhaaf kenname mana qulqullummaa san keessa jira. Kanaaf barbadeessuu balleessuu hin danda'amu. Hin danda'an. Mochi kan ijoollee waaqayyoo ta'arallee burullee. Waaqayyoon ifa keenya akkuma nuu ta'e. Manni qulqullummaa keenyas bakka itti waaqeffannu, bakka itti galateeffannu, bakka itti sagannuuf malee mana daldalaa miti. Warroonni biyya san keessa jiraatanii mana mukuraaf kanatti ol bahanii, gaara mukuraaf kanatti ol bahanii daldala gaggeessanii sagalee waaqayyoo irraanfatanii. Maal irraanfatanii? Sagalee waaqayyoo irraanfatanii mana qulqullummaa kana keessatti daldala gaggeessanii. Wangeela irratti akkasitti ibsamee jira. Maatiyos 21 lakkoofsa 12 irratti isin arganna. Maarqos irrattis boqonnaa 11 lakkoofsa 7 irratti isin arganna. Akkasuma Luqaas gubbaa irrattis 19:45 irratti argachuu dandeenya. Bal'inaan itti dubbistanii argachuu dandeenya. Mana qulqullummaan iddoo itti sagannu, iddoo jilba keenya itti dadhabsiinu malee iddoo daldalaa miti. Mana qulqullummaa keessa dhaabbannee waaqayyoon kadhachuu qabna. Mana qulqullummaa keessatti rakkataa gargaaruu qabna. Jiran waan ta'eef rakkataa. Jiran waan ta'eef warroonni rakkatanii karaa ta'an. Jiran warroonni qaamaan ol jedhanii deemuu hin dandeenye. Warroonni ija hin qabne jiran waan ta'eef. Yeroon kana isinii kaasu nama tokko tokko gaafa fudhannu baay'ina addunyaa keessa gaafa laallu ani mana qulqullummaan deemu jedha. Eebba mana qulqullummaa sana osoo hin beekne garuu kan ija hin qabne. Kan miilan ol jedhee deemuu hin dandeenye yeroonni lafarra foqoqee mana qulqullummaa dhaqee karaa gubbaarra taa'u ani kanan miilaaf ija harka gurra ittiin dhaga'u qabu maaltu mana qulqullummaa na hambisee maaltu mana qulqullummaa keessa na baasee waaqa harkee na tolfachiisee mana qulqullummaatti maaliif kan daldala dhiyeessee maaliif na barbaachisee mana qulqullummaa keessatti daldaluun hin barbaachisu mana qulqullummaa keessatti anna wal barsiisuu nun barbaachisu. Mana qulqullummaa keessatti kan itti lallabnu sagalee waaqayyoo ta'uu qaba. Kanaan kan biraa lallabuun nurra hin jiraatu. Daldala lallabuun nurra hin jiraatu. Hojii seexanaa lallabuun nurra hin jiraatu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaarra gaafa deemu daldalaa miti kan inni lallabe. Qabeenya miti kan inni lallabe. Kan inni lallabe lubbuu keessan oolfadhaa gara waaqayyootti deebi'aa. Manni qulqullummaan keenya kan lallabdu lubbuu keessan oolfadhaadha malee qabeenya keessan oolfadhaa miti. Biyya lafaa kan fudhate har'a kana. Daldala lallabaan manni qulqullummaa biraa. Mana qulqullummaan jedhaman manni waaqa harkee daldala lallaba. Kan keenya garuu mana lubbummaa, mana waaqummaa gara daandii waaqayyootti kan dhiyaannu lallaba. Kanaaf qulqulluun Phaawulos an kanan lallabu Kiristoos isa fannifame qofaan lallabaa jedha. Kanaaf nuti kan lallabnu Kiristoos qofaadha. Namoonni biraatis Kiristoos lallabneen waaqa harkeen tolfamee ani Kiristoos lallaba jedha. Inni garuu Kiristoos lallabaa hin jiru. Kiristoos harka isaa keessa hin jiru. Isin maqaa kootiin na kadhattu. Anoo isin beeku isiniin jedha. Maaliif? Seera isaa waan eeguu didde. Sagalee koo kan eeguu diddee hojii koo kan hojjedhe kana yoo amanuu dadhabde afaan koo keessa si tufaa. Maal si godhaa? Afaan koo keessa si tufaadha. Waaqayyo akka afaan isaa keessa nuun turne fedhaa fi jabni isaa nuuf haa ta'u. Araara isaa nuuf haa baay'atu. Yaa maatii waaqayyo nuti afaan waaqayyootti tufamuu qabna moo afaan seexanaatti tufamuu qabna? Afaan seexanaa kana tufee nama homaa miti. Afaan seexanaa haaraas na haasa'u. Afaan waaqayyoo garuu nan tufiin. Afurri waaqayyoo garuu nan baasin. Afurri waaqayyoo na baase jireenya qabu. Ana kanaaf isinii dubartiin tokko kan addunyaa jaallattu jirti. Yeroo addunyaa jaallattu kana
yaa Waaqayyo urmiin koo natti gabaabbate urmii koo naaf dheeressi jettee Waaqayyoon gaafatti. Yoo Waaqayyoon gaafattu kanatti meeqaa si haa ta'u urmiin qabu irratti urmii 20 naa dabali jetteen hin kadhatte. Eshi jedheen dabaleef. Ammas gaafa deemtutti nan qadhee natti hanqati naa dabalatte. Meeqa si dabala ammas 20 naa dabalatte. Hin dabale. Osuma jedhu sana booda yaa dubartiin nana maal akkasii godhuu barbaaddaa jedhee gaafate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Gooftaan keenya fedha keenya nuuf guuta waan ta'eef nuti karaa isaatti gaafa deebine inni sarraa fedha keenya hin arganna. Nuti deemuu didee malee inni koo nu hin dinne. Nuti deemuu didee malee inni harka isaa keessaa nu hin baasne. Nuti seera isaa eeguu didee malee inni nu hin daganne nu yaadata. Abbaan dhiifamaa. Abbaan jaalalaa nu yaadata. Kanaaf dubartittiin kun yaa Waaqayyo na irraanfadhu na dagadhu jetteeni yaa maatii Waaqayyo na irraanfadhu jechuun fuula keenya irraa gargarfadhu jechuudha. Waaqayyoon garuu fuula keenya nurraan gargar fuula isaa nurraan gargarfadhu. Na irraanfadhu gaafa jettuunitti ishiin na dhaggeessini na dhiisi jechuu barbaaddeeti. Na dagadhu jechuun ishiin na dhaggeessin jechuu barbaaddeeti. Namni dhalate immoo hin du'a waan ta'eef. Du'ee du'a keessaa hin ka'a osoo tokkichuu iyyuu nafin hojii kee wajjin hojii gaarummaa kee wajjin du'a keessaa kaata mirga Waaqayyoo sin dhaabbatta murtee kee fudhatta. Kanaaf dubartitti tanaan ishii sin irraanfadha ishii sin dagadhaa jedhanii fedhii ishii guute gaafa fedhii ishii guute fi irraa garagaru seexanni dubartittii tanaan isheefiidhaan waraanee ajjeese. Maal godhee waraanee ajjeese. Sana booda gooftaan gaafatti garagarutti dubartittiin kun duutee jirti. Urmii ishiidhaaf kenname isa illee fudhattee hin deemne. Urmii ishiidhaaf laatame isa illee gara jireetti hin oolfanne. Jirra arras Waaqayyo kennaa addaa osoo nuu kennee jiru yaa Waaqayyo kennaan kee kun nan geenye itti naa dabali kan jennu jirra. Yaa Waaqayyo kennaa natti naaf kennite kun natti xiqqaate itti naa dabali kan jennu jirra. Waaqayyo wajjin kan wal lollu jirra. Yaada laphee keenyatiin kan wal lollu jirra. Yaada laphee keenyatiin wal loluu hin qabnu. Waaqayyo wal loluu hin qabnu. Foon keenya wal loluu qabna. Foon keenya gara daandii Waaqayyootti deebisuu qabna malee. Sana boodatti Waaqayyoon dubartittii kanaan laphee deebisee fi qalbii ishiitti deebisee fi du'a keessa kaasee yaa dubartittiin nana maal si wayyaa ammoo jedhe maal yaa Waaqayyoo na irraanfadhu sin jedhee moo na ajjeesi sin jedhe na irraanfadhu na irraanfadhachuun immoo na dagadhuudha ergasii dagadhee seexanni si fudhateera kan seexanaa taateertaa jedhee itti dubbate. Kanaaf kadhaan keenya sa'aatii soma keessa jirutti na irraanfadhu osoo hin taane yaa Waaqayyo na yaadadhu. Yaa Waaqayyo jireenya kee keessatti ati na yaadadhu. Daandii koo keessatti ati na yaadadhu. Karaa na deemu keessatti kamiyyuu ati na yaadadhu. Ati na fuuldura hin taane taanaan homaa gochuu hin danda'amu. Maal gochuu hin danda'amu? Homaa gochuun hin danda'amu. Yoo Waaqayyo wajjin hin taane bara homaa gochuu hin dandeenyu. Hojii hojjennu kamii keessatti Waaqayyo yaadachuun dirqama. Hin facaafannaa, hin barannaa, hin qonnaa waan kamiin daldalla taanaan Waaqayyo yaadachuun dirqama. Yoo Waaqayyo hin jiraatin nuti akkuma Waaqayyoon afaan isaa keessaa nu tufe afaan keessa isaa akka nu darbisan taana. Akkasan taaneef immoo Waaqayyo yaadachuun dirqama. Maaliin yaadanna? Akkamitti yaadanna? Kan jedhuuf tsoomuu qabna, sagaduu qabna, kadhachuu qabna. Saniin Waaqayyo kan yaadatu. Kiristaanni saniin kan Waaqayyoon beeku. Malee ani Kiristoosan lallaba jechuu ni miti. Uffata garagaraa faashina garagaraa fudhannee ani Kiristoosan lallaba jechuu miti. Namni tokko maallaqa mana qulqullummaa fudhatee kan tajaajila isaatiif oolfatu jira. Kuni garuu hin barbaachisu. Kuni garuu hin barbaachisu. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni yaadateef yaadachuu qabna. Kan inni nuuf godhe gochuu fi qabna. Galataa dubbachuu qabna. Kanaaf mana lubummaan mootummaa namootaa yookaan manneen namootaa irraa adda. Akkamitti adda? Maaltu adda taasisee? Manni namootaa yookaan manni lubummaa mana qulqullummaa jechuudha. Manni lubummaa jechuun mana qulqullummaati. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hangafa luboota jedhamee waamameera waan ta'eef. Isaan kun mana namoota irraa adda. Warroonni mana mootummaa yookaan mana dhuunfaa kana keessa tajaajilu manni isaanii jireenya gaarii ta'uu danda'a. Jireenya namatti tolu ta'uu danda'a. Mana qulqullummaa gaafa dhaqee garuu waan akkasitti das jedhu argachuu baachuu danda'a. Waaqa harkee gaafa deemus argachuu danda'a. Maaliif daandii sirriidha kaa? Daandii sirrii kana keessatti immoo jechi sirrii argata waan ta'eef jechi isaa sanii wal mormaa, jechi isaa sanii wal faallessa waan ta'eef baay'ee itti wannoon jedhu.
qabeenya qabdu kana gurgurii hunda isaati gurgurii rakkattoota kenni osoo qabeenya tokko hin jedhee abbaan qabeenya sun duuba isaatti deddeebi'a. Maaliif qabeenya kee kana hunduma isaati gurgurii rakkataa firii waan jedhe. Yaa maatii Waaqayyo rakkataa gargaaruun dirqama. Rakkataa gargaaruun maalummaa kiristaanaati. Sa'aatii sooma keessa jiru qofaa miti rakkataa gargaaruun kiristaana kan ta'e kamuu bara jireenya isaa guutuu rakkataa gargaaruu gara mana qulqullummaa deemuu mana Waaqayyoo ijaaruu mana Waaqayyoo qulqulleessuun dirqama. Dirqama nutti kenname jira waan ta'eef. Kanaafiyyuu mana qulqullummaa keessatti hinaaffaa qabaachuu qabna. Hinaaffaa akkamii? Hinaaffaa mana Waaqayyoo nan qulqulleessa, hinaaffaa mana Waaqayyoo nan ijaara jechuu qabna. Mana kun sirreeffadhaa miti, mana Waaqayyoo nan sirreeffadha jechuu qabna. Manni keenya ergisaadha. Yoo akkam dabaatte Ormii 70 jira. Mana Waaqayyoo keessa garuu waggaa 1000 jiraanna. Kanaafuu mana kee sirreeffadhu jedha. Mana keenya sirreeffachuun nurra jiraata. Mana keenya yoo sirreeffanne, mana Waaqayyoo yoo sirreeffanne jireenya arganna waan ta'eef. Kanaafidha. Mana kee keessa osoo hin taane mana Waaqayyoo ijaaruudhaaf hinaaffaa qabaadhu. Mana Waaqayyoo gaggeessuudhaaf qalbii qabaadhu. Kanaadha kan dubbatu. Mana qulqullummaa torbee kana xureessoo osoo hin taane mana kuraaf kana xureessoo osoo hin taane kuraaf xureessoo osoo hin taane qulqulleessuun nurra jiraata. Qulqullina isaa fiduun nurra jiraata. Kanaaf kan nuti dubbannu kan barsiisonni keenya abboonni keenya nu barreessan. Gara mana Waaqayyootti koottaa, gara mana Waaqayyoo seenaa, mana Waaqayyoos qulqulleessaa. Namoota daandii Waaqayyoo irraa badan gara daandii Waaqayyootti deebisaa. Kanaadha kan dubbatu. Nuti garuu amma kan laallu yaa obboloota koo nama cubbuutti kufu tokko gaafa argitan isin isa kaasuudhaaf dhamaa. Isa kaasuudhaaf dhamaa akka inni cubbuutti hin kufne akka inni gara mana Waaqayyootti deemu akka inni Kiristoos hin beeku isa kaasuudhaaf dhamaa gara daandii isaatti deebi'aa. Kanaadha kan dubbatamu. Akkamitti kufne nama sooma waa malee jiraatu deebisaa gara sooma akka soomu taasisaa. Haa soomu haa kadhatu. Soomuun dirqama. Injifannoo seexanaa kan ta'e tokkoffaan sooma waan. Soomuun daandii Waaqayyooti. Soomuun jireenya Waaqayyooti. Malee si'oolii miti. Malee abaarsa miti. Eenyutu namoonni soome? Eenyutu kufee hafee? Quufuuf jirtu jedhee akkuma dubbatame. Barnoota keenya yeroo darbee keessatti dubbannee turre. Namoonni soomtan hundumti keessanuu quufuuf jirtu gammadaa'e gammachuu Waaqayyo wajjin qabdu. Namoonni maal taatanii? Namoonni beeloftanii. Har'a yoo foon kun dadhabsiisu, har'a yoo foon kun beelessin Waaqayyo wajjin gammachuu hin qabu jechuudha. Eeyyeen hin qabdu. Dhuguma hin qabdu. Waaqayyo wajjin yoo jiraatte lubbuu keetti kan gammachuu qabdu. Waaqayyo wajjin jiraanne kana gammachuu hin qabdu. Kanaafiyyuu Waaqayyo akkas jedha. Kunoo amma fidila kana hunduma isaanii harka kootti isin caabu dhufutti isin waan qabdaniin jabaadhaa dhaabbadhaa. Maal waan qabdaniin? Sagalee Waaqayyo qulqulloota irraa kan barattaniin jabaadhaa dhaabbadhaa. Hanga nu fidee isiniif kennutti nuuf kennaa jira nuti hin beekne malee. Kunooti seerri isaa. Kunooti tsoomii gooftaa tsoomee kan nutti agarsiise. Tsoomii kana tsoomnee jiraachuu qabna. Namoonni tokko ni tsooma. Foon garagaraa nyaatu ni tsooma. Garuu hojiin isaa waan baraate. Kunis immoo tsooma qulqulluu hin jedhamu. Tsoomni qulqulluun akkamitti si ta'a yaa maatii Waaqayyo? Qaama keenya guutuudhaan yoo tsoomne, qaama keenya guutuudhaan gara daandii Waaqayyootti yoo deebine, tsoomii qulqulluu, laphee qulqulluudhaan. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma dubbate, nama akka laphee kootii kanaan argadhe Daawit anaaf jira. Daawitin argadhe laphee kootii jedhe. Maaliif akkas jedhee? Daawit gad of deebisuudhaan, Daawit gad of qabuudhaan sooma gooftaa tsoome. Ka isaa qofa osoo hin taane ilma isaatiin yaa mucaa koo nama ta'ii jedhe. Alaaqaa yaa maatii Waaqayyo. Yaa mucaa koo maal ta'e? Nama ta'e. Mucaa isaa namaa miti nama. Maaliif nama ta'e dheerre? Hiikkaa qaba yaa maatii Waaqayyo. Sagalee Waaqayyo mistira of keessa qaba. Mistira isaa kana hamma Waaqayyo ishee dubbachuudhaaf hin yaalla. Yaa mucaa koo nama ta'e jechuun gaabbii galii foon haaraa uffadhu gara Waaqayyootti deebi'ii dhiiga bifuu Waaqayyo fudhadhu jechuudha. Dhiiga bifuu Waaqayyo kana eessa fudhanna? Dhiiga bifuu Waaqayyo kana eessa arganna? Gaabbii eessaa gallaa? Tsooma kana eessatti barraa jennu jira. Kottu ilaali malee sitti agarsiisna. Kotta ilaalaa jedha waama Yohaannis gubbaarraa jechi jirutti dubbadha. Kottu ilaaliidhaani warroota tsooma hin beekneen warroota sagalee hin beekneen kottu ilaaliidhaani
Yeroo fiddanii agarsiistanii immoo kitaaba 66 fi kitaaba 81 adda addummaa isaanii agarsiisa. Kitaabni 66 waa'ee sooma barsiisa. Kitaabni 81 waa'ee sooma barsiisa jedha itti agarsiisa. Yoo arge malee beekuu hin danda'u. Yoo barate malee hubachuu hin danda'u waan ta'eef. Kanaafiyyuu nama ta'i foon haaraa uffadhu. Gaabbii galii dhiiga bifoo waaqayyoo fudhadhu. Dhiiga bifoo waaqayyoo irraa kan kennu mana qulqullummaa qofaadha. Dhiiga bifoo waaqayyoo kan barsiisu mana qulqullummaa qofaadha. Namoonni kun waa'ee harkeen garuu foon waaqayyootii fi dhiiga waaqayyoo hin barsiisu. Kan inni barsiisu waan biraati. Kan inni barsiisu dheekkamsa lolaati. Kan inni barsiisu mana waaqayyoo gubsiisudha. Kan inni barsiisu mana waaqayyoo riskisudha. Manni waaqayyoo garuu kan barsiisu. Manni waaqayyoo qabeenya hin barsiisu. Manni waaqayyoo badiinsa biyyaa hin barsiisu. Kan inni barsiisu manni waaqayyoo ijaaramuu biyyaati. Jaalala biyyaati. Tokkummaa biyyaa barsiisa. Kanaadha Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaan tokkummaa tawaahidoo kan jedhamte waamamtu kanaaf. Tokkummaa qabdi manni qulqullummaa. Manni qulqullummaa Itoophiyaa tokkummaa keenyaan kan bulu. Soomni kunis kan inni labsamu akka guutuu walii galaatti malee kiristaanni kamuu kan soomu qabudha. Kuni maal agarsiisa? Tokkummaa qabna. Tokkummaa kan eenyurraa fudhanne? Waaqayyoorraa. Waaqayyoon nuuf kenne. Waaqayyo biraa nu qaqqabe. Waan waaqayyo biraa nu qaqqabne hojiirra oolchinu. Waan waaqayyo biraa nu biraan geenye fudhannu. Gara waaqayyoon deemutti qofa kan hin deemnu. Daandii waaqayyo irra deeme qofatti kan nu deemnu. Daandii biraa irra hin deemnu. Daandii biraa nu barbaachisu. Sagaleen ormaa nu barbaachisu. Kan nuti barbaachisu sagalee waaqayyoo qofaadha. Sagalee waaqayyoo qofatu nu barbaachisa. Malee daandii waaqayyoo kan hin taane nu barbaachisu. Manni qulqullummaa waaqayyoo nu barbaachisa. Manni qulqullummaa harkee garuu nu barbaachisu. Maaliif waa'ee soomaa nu barsiisu kaa? Waaqayyootti dhiyaachuudhaaf hin tokkoffaan sooma gaabbii galuudha. Kana kan qabu mana qulqullummaa kana qofaadha. Kanaafuu mana qulqullummaa keessatti kan argannu. Kanaaf yaa maatii waaqayyoo sooma kana yeroo soomnutti laphee cabaadhaan gaabbii gallee soomuun nurra jiraata. Yoo soomne, yoo kadhanne, yoo saganne, yoo balbala isaa rukunne mana waaqayyootti dhiyaachuu dandeenya. Dhiifama isaatiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu yaadachuu danda'a. Kanaafuu isinis immoo sooma kana sooma nagaa, sooma kabajaa, sooma jaalalaa bakka jirtan, lafa jirtan hundumattuu nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasumas immoo warroonni biyya ormaa keessa jirtanis sooma kana kan isin maddii jirtan sooma baachuu danda'a. Isin garuu soomtanii argamuu qabdan. Biyya ari'atamuu qabdan. Maaliin? Qulqulluu Yoosef fudhadhaa. Amantaa isaatiif jedhee biyyaa ari'ame. Amantaa isaatiif jedhee biyyaa ba'e. Kanaafuu biyyoota ormaa keessa hin jira. Biyya ormaa keessa hin jira. Soomuu nan barbaachisu hin jedhina. Bakka isin jirtan keessatti waaqayyo jira. Sooma waaqayyootiin waaqayyo yaadadhaa. Sooma waaqayyootiin waaqayyoon kadhadhaa. Sagadaa fi jilbiifadhaa fi bakkuma jirtanitti waaqayyo keessan kadhachuu isin barbaachisa. Kanaafuu yaa maatii waaqayyo barnoota keenya irraa asirratti murra fedhiin qaba. Yaa obboloota koo namni tokko cubbuutti kufe utuun yaadi yoo kufe isin garuu isa kaasuudhaaf dhamaa jedhee abbaan keenya kan nu barsiise. Maqaa isaa qulqulluu kan akka dubbannuuf kan nu kakaase maqaa isaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Kakaasee kan na jalqabsiisee kan na xumursise maqaa waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Wasbaata Lagzaabeer.